Hoogganaan olaanaa waraanaa bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Itoophiyaan biyya osoo addunyaan teettee ilaaltu kufteedha jechuun Aljazeeraa irratti dubbate. Ajajaan olaanaa waraanaa bilisummaa Oromoo Dirree Lixaa Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa miidiyaa Aljazeeraa sagantaa stream jedhu irratti affeeramee yaada kenneen haala qabatamaa siyaasaa Itoophiyaa yoo ibsu gaafii yeroo dheeraa hiree ofiin of bulchuu Oromoo fi saboota cunqurfamoo cinatti dhiibuun biyyattiin akka bittinootu godhaa jira jedhe. Maqaballeessi abaa'oon saboota biroo naannoo Oromiyaa keessa jiraatan irratti ajjeechaa raawwate jedhameef deebii olaatu qondaalli waraanaa bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa ajjeechaawwan Oromiyaa keessatti abaa'oon raawwate jedhame hundi sobaa kana qorachuuf UN fi qaamonni bilisaa kamuu yoo dhufan tumsa barbaachisu laachuuf qophiidha jechuun dubbate. Mootummaan Itoophiyaa baatiilee muraasa dura Marroo Dirribaa ajjeefneerra jechuun miidiyaalee isaa hunda irratti akka labsee ture hin dagatamu. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddachi bahaa dargaggoota Oromoo kanneen ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin booda qabamuun hidhamanii turan irratti murtii hidhaa waggoota dheeraa dabarsuun gabaafame. Dargaggoota godina Shawaa Bahaa Aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa magaalaa Baatuu Bulbulaa fi naannawa sanarraa qabamuun magaalaa Adaamaatti hidhamanii turan irratti kamisa darbee bitootessa 25 bara 2021 magaalaa Adaamaatti dhaddachaa ooleen murtee shiraan kun irratti darbee jira jechuun maddeen himaniiti jiru. Akka namoonni dhimma kana irratti dhiyeenyaan hordofaa jiran himanitti dargaggoonni tibbana irratti murtaa'e kunneen lakkoofsaan 10 ta'uu himuun hidhaa waggaa 2 fi baatii 7 irraa kaasee hanga hidhaa waggaa 22 ta'uu irratti murtaa'e akka jiru ibsameeti jira. Wayita namoonni ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaatiin shakkaman hidhamanii turan kanneen akka dubartii Laamroot Kamaal jedhamtu fa'aa bilisaan gadi lakkifamtee jirtu kanatti murtiin gara jabeenya akkanaa dargaggoota irratti darbuun isaa mootummaan kun diina uummata Oromoo ta'uu isaa nutti argisiisa jedhan namoonni murtiin dargaggoota kanarratti darbe taajjabaa jirani. Itoophiyaa keessatti weerarri kooroonaa vaayirasii tibbana hamaachuun namoonni baay'een dhibee kanaan qabamanii jiraachuu ministeerri fayyaa beeksisee ture. Kanuma bu'uura godhachuudhaan tamsa'inni dhibee kanaa ittisuuf jecha ministeerri fayyaa dhoorkaalee hedduu kaayuu ibsuun nama dhoorkaa kaayame kana cabsee irratti adabbii hidhaa waggaa 3 kan irratti murtaa'u ta'uu kan irratti murtaa'u ta'uu ministeerri fayyaa dhimma kana irratti abbaa alangaa federaalaa wajjin hojjechaa jiraachuu isaa ibseeti ture. Kun kanaan osoo jiruu faallaa isaa murni biyya bulchaa jiru guyyaa kaleessaa ibsa baaseen waggaa 3ffaa Abiyyi Ahmad gara aangootti dhufee kabajna sababa jedhuun bitootessa 24 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaa Finfinnee addabaabaayii Masqalaa fi naannoleetti hiriirri deeggarsaa waamamee jiraachuu koreen dhimma kana qindeessaa jiru ibsa baasuu isaa beeksiseeti jira. Asiin dura sababa hiriira deeggarsaa paartii bilxiginnaatiin jedhuun uummata dirqiin mana isaaniitii waraanaan dorsuun baasanii dhibee kanaaf saaxilanii jiru jechuun komiin hawaasa keessaa dhaga'amaati jira. Godina Qeellam Wallaggaa Aanaa Dambidolloo dabalatee lixa Oromiyaa aanota hedduu keessatti maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartuu jedhuun waraanni mootummaa namoota nagaa dorsuun cimee itti fufee jira jechuun komatuu jiraattota lixa Oromiyaa jidduu namoonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada isaanii laatani. Kana malees waraanni mootummaa gandoota baadiyyaa lixa Oromiyaa hedduu keessatti duula namoota nagaa jumlaan adamsanii hidhuu cimsanii itti fufanii kan jiran yoo ta'u haalli nageenyaa godinicha keessa jiru yaaddessaa ta'uunis himameeti jira. Aanaa Sayyoonoolee keessattis duulli dargaggoota nagaa hidhatti guuruu cimee itti fufeeti jira. Kana malees barattoonni manneen barnootaa keessaa butaman eessa akka geeffaman hin beekamu kan jedhu jiraataan Aanaa Sayyoonoolee kana irraa kan ka'e hawaasni bobbaa fi gala hanqatee jira jechuun dubbata. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaay Hararii fi Dirree Dawaa fa'aa keessatti maqaa shanitu isin keessa jira jedhuun waraanni mootummaa hawaasa nagaa darraa jiraachuu maddeen gabaasan. Magaalota Awwadaay Dirree Dawaa fi Hararitti qeerroo dabalatee hawaasni naannichaa hedduun shanitu isin keessatti dhokatee jira baasaa kennaa jedhanii reebicha irratti raawwachuun mana hidhaatti guuraa akka jiran namni garsii dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himeeti jira. Hangam dararaan jiraattus nuti qeerroon baha Oromiyaa akkuma kaleessaa keessaan wal ijaarree qabsoo keenya itti fufna kan jedhan dargaggoonni kunneen qaamota dhugaa awwaaluu fi uummata haqa falmatu doorsan ammoo gocha kanarraa akka of qusatan akeekkachiifna jedhaniiti jiru. Oduu ijoo teenya xumuraatiin
Taphni pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqee Tigraay keessatti taphataa jiran aangoo isaanii balaa guddaa keessa kan buusedha jedhame. Sochii mootummaan Eertiraa Tigraay keessatti taasisaa jiru barcuma aangoo Isaayyaas Afwerqee barootaaf raafamaa ture balaa guddaa ta'uu Aljaziiraan gabaasa baaseen beeksiseetii jira. Bitootessa 22 bara 2021 gamtaan Awurooppaa qondaalatti kan mootummaa Eertiraa tokko qoqqobbii irra kaa'uun kan yaadachiise gabaasni kun qoqqobbiin kunis biyyoota Awurooppaa akka hin seenne qabeenyi qondaala kana akka hin sochoone dhorke. Gamtaan Awurooppaa qoqqobbii kana waajjira tika Eertiraa irra kan kaa'e biyyattii keessatti sarbamuu mirga dhala namaa ukkaamsaa fi ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwataa ture waajjirri kun adda durummaan qindeessaa ture jedheetii jira. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun ijoo ammaaf qabanne kana fakkaataa sagantaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork hordofuuf YouTube chaanaalii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork subscribe godhaa. An kan isin faana ture Siraay Sabaaf.